Ashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota JMN kun qophii waarii JMN. Qophii waarii JMN torbee isaatii fi yeroo isaa eegne walitti deebineetii jira. Waariin JMN egaa akkuma barame dhimmoota garaagaraa irratti fuulleeffannaadhaan qophiileewwan garaagaraa isin biraan gahaa ture keessattuu hayyoota jajjaboo biyya kanaaf galtee ta'an waa hedduu hojjetan kallattiileewwan adda addaatiin isin biraan gahaati kan turre har'as kanuma fuulleeffachuuf namjabaa tokko isiniif kaadhimmadheeti kan jiru. Qophiin keenya har'aa kun immoo dhimma teekinooloojii irratti kan inni xiyyeeffatu. Teekinooloojiitiin wal qabatee egaa addunyaan nuti har'a keessa jirru kun addunyaa teekinooloojiidhaan masakamte. Addunyaan wanti hundi gam teekinooloojiitti deemee addunyaa teekinooloojiidhaan wal dhabaa, wal lolaa, waliif tolaa, waliin qolachaa waa hedduu waliin dhamdhamaa jirtu. Addunyaan qaama osoo hin taane addunyaa teekinooloojii keessa jirra. Egaa biyyi teenya hoo teekinooloojiidhaan maal fakkaatti? Kan jedhu wal qabatee waliigala waa'ee dhimma teekinooloojiitiin ogeessa teekinooloojii abbaa kaampaanii Olit Teekinooloojii waliin turtii kan goonu ta'a. Egaa keessummaan keenya har'a abbaa Olit Teekinooloojii dhaabbata Olit Teekinooloojii yoo jedhan ka daraaraa tasee yaadatu daree yeroo keetirraa fudhattee keessummaa waarii JMN torbee kana ta'uu keetiif ulfaadhu sin jenna. Tole hayyee isinis waan naaf firtaniif galatooma. Egaa daree addunyaan teekinooloojii mukaa waan baay'ee of keessaa qabdi. Keessattuu biyyi teenya illee haga tokko teekinooloojiidhaan dorgomaa gochuudhaaf tattaaffii guddaa gochaati kan isheen jirtu. Ati immoo yeroo dheeraa akkanan itti dhiyeenyan si beekuttis yeroo dheeraa teekinooloojii addunyaa teekinooloojii kana keessa turteerta. Addunyaa teekinooloojiitiin warra sirraa fayyadameefis biyya sirraa fayyadamteefis saba sirraa fayyadameefis bu'aa gaarii buustiti kan jirtu. Kana yoon jedhu qabatamaatti hojiileewwan ati hojjette dudduuba deebi'ee hedduu salaalatiin ture waan ta'eef. Mee walumaa gala otoo gara kaampaanii Olit Teekinooloojiitti hin dhufin dura addunyaa teekinooloojii kana saayinsiidhuma isaatirraa yookaan addunyaa teekinooloojii akka waliigalaatti akkamitti ilaaltaati? Tolee addunyaa teekinooloojii akkamitti ilaalta yaada jedhuufi yaa'u teekinooloojii bu'aa isaarraa kaasneetu kan ilaallu faayidaa inni dhala namaaf kennu fi kennaa jirurraati jechuudha. Innis walqunnamtii fakkeenyaaf amma walqunnamtii irraati kaasee yoo ilaalle amma duraan dhiyoomatti umurii makoottan amma wanta witness godhee wanti ragaa ta'uu jechuudha. Obboleessi koo tuni kutaa shan baradhu bara 1995 akka Habashaatti kan inni biyyaa ba'ee jechuudha DVdhaan. Yeroo sana chaatiin hin jiru maal hin jiru voice over IP warri jedhaman kun appilikeeshinoonni akka Viberii fa'aa maal hin jalqabne ture. Kanaaf yeroo si umurii man kootti kan hin argeen sitti masa bara durii miti. Xalayaa barreessinee mana poostaa geessina ture. Innis xalayaadhaan footoo nu erga ture. Footoo kee alaabaa Ameerikaa kana qabatee maal jedhe nu erga ture. Waggaa xinnoo gidduutti addunyaan baay'ee jijjiirame jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba irratti Skype fa'aa jalqabee, Viberii fa'aa jalqabee, viidiyoodhaan wal ilaalaa haasa'u, kaffaltii baay'ee gadaanaadhaan jechuudha. Intarneetiin jiraannaan isa kaardii yookaan bilbilaan birrii guddaasti lakkaa'ee daqiiqaa tokko haasa'uuf hin dandeenye sanaan sa'aatii dheeraayyuu haasa'uu dandeessaa jechuudha. Sanatti gidduu sana xinnoo kan hudhaa ta'ee ture intarneetiin akka kana akka amma jiru akka garaa mana nama hundaan jiru. Spiidiin isaas daayilaappii faasa jedhama. Baay'ee slow ture. Garuu waluma jalaan irraa dhufee amma sadarkaa guddaa geeraa jechuudha. Amma daqiiqaatti nama Ameerikaa jiru wajjin wal dubbisuu dandeessaa, miitingii walgahii geggeessuu dandeessaa. Waan baay'ee hojiilee riimootlee hojjechuu dandeessaa jechuudha. Kanaafiyyuu gamuma kominikeeshiniidhaan duwwaa qunnamtiidhaan duwwaa yoo ilaalle illee yeroo gabaabduu gidduutti addunyaan sheeppii isaa jijjiireera waa'een teekinooloojii kun jechuudha. Sana darbee immoo waan baay'ee dhagaan amma AI'n dhufee kontantiillee duraan teessee waan dheeraa barreeffama dheeraa barreessitu amma ChatGPT fa'aa kanarra galtee generate godhee sii baasuu danda'a. Waan baay'eedha kana sana jedhamee waan tarreeffamee dhumu miti jechuudha. Kanaafiyyuu addunyaan teekinooloojii baay'ee bal'aadha, baay'ee dhala namaaf bu'aa qaba. Akkasuma biyyoota guddatan itti fageenyarraa kan ilaalaa turre asittis immoo waan baay'ee argine
biyya kana irrattis effektii isaa argaa jirra jechuudha. Mee addunyaa teekinooloojii keessa yeroo dheeraa akka turtetti kan inni odeeffadhe dudduuba kee deebi'ee addunyaa teekinooloojiitti osoo hin galiin dura addunyaa teekinooloojii wanta si filachiise maalidha? Teekinooloojii durumaan jaalladhan ture. Egaan soba akka hin taanee fi yeroon ijoollee ture wanta akka intarneetii maal hin jiru ture. Ijoollummaa kootti waan elektirooniksiidha. Wanta elektirooniksii sun immoo xinnoo maatii xinnoo fooyyee qaban keessaan dhaladhe naggaadee turani. Ana dura hangafooti koollee xinnoo miiccamaniiru hiyyumaani. Ana akkuma dhaladheen eebban fide fakkaata maatii koo suuqii banatanii maal jajjabaataniiru. Waan amma ijoolleen amma argitullee xinnoo caafii isaa argeera. Maaliif tooyis kan jedhamu machaa'ochaa xinnoo kana elektirikii baatiriidhaan hojjettu maal obboleessi koo Finfinnee kana naa bitee gala ture. Ishee hiikeen keessa ishee ilaalan ture. Waa hiikuun jaalladha haati koo dur TV gaa akka ijaatti ilaalama mana keessaa dur beekta yoo ta'e namni tokko TV qaba taana safara keessa nama muraasa qaba. Abbaan keenya faranjoota wayirraa bite natti fakkaata. Warra miishinarii biyya dhufee deemuuf jedhu irraa bite adiidhaa TV'n keenya adda ture. Kompiitaradha siyaanamni baay'ee Philipsii tokko turte. Ishee afaanu jalaa hiikadhanii yaadda'u ture. Waan inni hiikne hin jiru. Kaameeraa birrii mi'a afaan hiikee leensii keessaa baasee aduurra qabee waa gubee ilaalaa waan baay'een hiikan ture. Sanarraati waa fooyyeessee laameeraa kutee diinaamoo teeppii baasee akka chingiyaatti laastikii birrii fayyadamee maal makiinaa siliipparii faa kana kutee gommaatti hojjedhee shiboo xilaa kutee gommaa sana wal qabsiisee amiiriidhaan itti cobsee akkan sochoonee fi diinaamoon suni baatiriitti dheefaan makiinaa mana keessatti faa hojjedhan ture xinnoo ta'e fedhi koo gara elektirooniksii ture jechuudha bara sana. Sanarraati guddate inuma jijjiirama yerootti sii galee amma waa'een sooftuweerii immoo maali gaafa jedhamutti kan waa'een kompiitaraa dhufe gara sanatti shift godhe karaa elektirooniksii irraa jechuudha. Haala sanaan guddataa dhufe yuunivarsiitiillee yeroon galu fedhuma koodhaan kompiitar saayinsiin baradhe isa cinatti ofii koo waan baay'een of barsiisee ogummaa garaagaraa giraafik diizaayinii waan baay'ee of barsiiseen addunyaa teekinooloojii keessatti sirriitti gara hojiitti illee akkan galu wanti ofii koo baay'ee ofirratti hojjedhe jechuudha. Egaa abjuudhuma daa'imummaa keetiin qabdu kan ati dhugoomsitee har'a dhaabbata mataa keetii dhaabbata teekinooloojii dhaabdee har'a of bira dabartee hawaasa kee uummata kee tajaajilaati kan jirtu. Mee yeroo osoo gara olii teekinooloojii hin hundeessin dura dhaabbileewwan akkamii fa'aa waliin hojjechaa turte muuxannoon kan kee yeroo dheeraa maal fakkaata ture gama addunyaa teekinooloojii kana keessatti? Muuxannoon koo yeroo baay'ee amma gama kanaan wal qabateen kan inni ergaan namoota ijoollee dhiyoo jalqabaa jiraniif illee dhaamu tokko obsa si gaafata baay'ee. Keessumaa biyya kana keessatti hojjechuun obsa si gaafata. Lammaffaa ofii kee irratti baay'ee hojjechuu qabda. Haamilee kee ijaaruu qabda. Jalqaba gaafan fixee ba'e yuunivarsiitiirra waan baay'ee hojjechuu hin danda'a garuu akkan hojjechuu danda'u hin beekuun ture. Jechuun kana maal jedhee namatti dhiyeessan jira nan sodaadhan ture. Jechuun ofitti hin qaanaa waan hin danda'u natti hin fakkaatu ture. So nabsiisaa maaru abbaan kun jajjabeessa ture baay'ee dandeessaa irratti hojjettu of hin beeksistu malee jedha ture. Haati warraa koo ammaallee hiriyaa koo turte yeroos baay'ee ati koo baay'ee dandeessaa situ ba'een dubbatuutiidha malee situ gabaatti of hin baasuutiidha malee jetti turte. Kanaan anis yemmuun ilaalu baay'ee duubatti jechuun hamma kana hin danda'u jedhee waan hin yaadun ture lakkaa hojiitti waan jijjiiramuu danda'u akka ta'een hubadhe sanarraa kee dhamaatiin jalqabee tolaan deemee namoota garagaraaf weebsaayitiin hojjedha waan garagaraan hojjedha. Nama bira oolee hojii adamsuu kanan jalqabee gara sanaanii addunyaa hojii keessan seenee of beeksisuun jalqabee hin beektaa neetworkiin baay'ee murteessaadha hojii irratti deemtee namoota wajjin wal baruu maal akka dandeessu gabaatti baasuu qabda.
namni dhufee gola keessaa si barbaadu hin jiru saatalaayitii buusuu dandeessa taatee mana teesse namni golatti si barbaadu hin jiru gabaatti of baasuu qabda. So sana baay'ee chaalenjii qaba ture garuu yaa irratti hojjedhe wanti kuni waan lamaa jechuudha. Ogummaa koo gabbifachuu tiitoriyaalii garaagaraa hamma duddina dhukkubutti hamma jina dhukkubutti taa'ee qo'achuu yeroo yeroon abdeet of gochuu dabalata immoo darbitee tolaan illee namaaf hojjette of beeksisu gabaa keessa seenu sana irratti hojjetaa ture jechuudha. Mee akka namoonni keessattuu warri ati maamiltoonni kee warri ati kanaan dura waliin hojjechaa turtes warri hamma waliin hojjechaa jirtus akkanirraa odeeffadhetti yeroo baay'ee hojii isaa malee of beeksisuu hin barbaadu of dhoksaa hagam dhugaadha wanni kun. Yaa jalqabarra akkasin ture ammallee jijjiireera xinnoo jijjiireera amma duraan akkasin ture. Maali wanni sababni of dhoksuu keetii maali barbaachise jee ogummaa guddaa qabdaa ogummaa ati qabdu immoo si bira darbee namoota maamiltoota kee boonsate kan jiru itti qofinsa qabu maamiltoonni kee akka namoota muraasarraa odeeffadhetti garuu of dhoksi taa'eedhaan of mul'isuun barbaaddu jedhan maaliifin kana si kaase yeroo ammaa kana keessatti namni osoo hojjetiin show yeroo of godhu kan nuti arginu keessattuu biyya kana keessatti wanti amma daraan heddummachaa dhufe osoo hojjetiin of beeksisuu osoo beekumsi isaanii hin kuulamin jechaa fi odeessiiwwan adda addaatiin of kuuluu kanatu mul'ata. Ati immoo qabatamaatti akka dhaabbataatti gara boodaatti dhufna waliin illee hoggoota darban kana keessa wanti waliin hojjechaa turre ni jira. Garuu sanaa ol namoonni si faana hojjechuudhaan umurii nu fuuldura qaban baay'ee of mul'isu hojii isaatiif amanamaadha. Hojii isaa irratti qulqullinaan hojjeta. Hojii isaati irratti amanamummaa qaba jedhanii kaasu. Garuu ati immoo of dhoksitaa jedhu maamiltoonni keessattuu hawaasni komii qaban. Yaa akkuma dura sitti himee ture duran deeman baay'ee caala ture baay'ee natti caala ture amala akkasii jechuudha. Amala kanan danda'a jettee dubbachuu yoo duuba deebi'ee sii kaasee waa'ee kana hawaasa keenyatu sammuu irratti nu hojjete. Amma durii kanan danda'a yoo jettee dubbatte lafuma barattu hawaasa gidduutti namni kun of jaja siin jedha namni. Si galee sanarraati kan kee sammuu irratti nu hojjetameera jechuudha. Anillee neecharii maan kanan danda'a sanan danda'a jedhee of dhaadheessuu maal kana hin jaalladhu sin ture hin barreenis ture. Zan ergasiiti maal gochuuttiin kee dhiyeenya yaa'u namni baay'ee akkuma tamma jette gabaatti of hin baastu of hin beeksistu kana hamma kee namni hin dandeenye illee waan baay'ee of beeksisa kan jedhurraa kan kee yaa'u of fooyyeessaan jira. Amaluma wanti irraa dhufeedha siin jechuuf. Amala hawaasni nurratti hojjete sii galee waan gaarii miti naman biraaf rikoomend hin godhu. Akka of beeksisuun himaa naman biraaf. Dhaabbilee hedduu irratti muuxannoo jajjabaadha kan qabdu keessattuu weebsaayitii kireet gochuudhaan saaxataa dhaabbileewwan jajjaboodhaaf hojjechuudhaaf mee akka fakkeenyatti dhaabbanni yeroo dheeraa waliin turtee fi dhaabbanni yeroo waliin turte keessatti immoo miira dansaa ta'een miira ogummaadhaan masakameen waliin turtee fi dhaabbanni ati ajaa'ibsiifattu dhaabbanni gama weebsaayitiinis ta'ee gama saaxataa isaa hojjechuudhaan hawaasaaf muuxannoo waan ta'u irraa qooddu yoo jiraate dhaabbilee waliin hojjette keessa. Dhaabbilee wajjin hojjedhe egaan bifa garaagaraa qaba jechuun dhaabbata mataa koo hundeessee hojjedhu iyyuu qacaramees nan hojjedha. Kanaafiyyuu qacarriin sun immoo gosa garaagaraadha. Dhaabbataadhaan qacaramee hojjedheera hojjechaanis jira. Firilaansarii ta'ee hojjedheera. Kontiraataan hojjedheera. Kana bifa garaagaraa qaba. Sana keessatti turtiin isaas bifi isaas garaagaradha. Fakkeenyaaf Viizit Oromiyaa yookaan Oromiyaa Turizim Koomishinii hundeeffamee yeroo muraasa ji'oota muraasa booddee kaasee yeroo dheeraaf hin duukaa ture firilaansarii ta'ee jechuudha. Yommuu sana dhaabbataadhaan Itiyoo Telekoom irraan hojjedhan ture jechuudha. Dhaabbanni kuni dhaabbata mootummaa ta'us maaneejmentiin isaa akkaataa isaan itti nama hubatanii hojii irratti akkaataa isaan piroofeeshinaalii nama wal qunnaman baay'ee namatti tola. Isaaniin baay'ee wanti godhee fudhachuun barbaada. Nama akka fakkeenya godhatu jechuudha. Hojii irratti siireesiidha.
kaffaltii irratti siireesiidha jechuun naman dhamaasan nama hubatu diizaayinii illee amma yeroo baay'ee wanta kana yoo kaasneen dheeraa taatiidha malee biyya kana keessatti hojiin gara teeknooloojiif gara diizaayinii gara piroodakshinii kun kan inni baay'ee ulfaatu namoota ogummaa isaanii hin taanetu dhufee ogummaa kee keessa galee baay'ee si jalaa jeeqa. Yaaduma diizaayiniif hin mijanne fidu jechuun amma kalar koombineeshinii jira kalarii walii duukaa deemuuf hin deemne jira objektoota akkamitti akka keessu beektaa ispeesiingiin maal maal diizaayinii irratti baay'ee murteessaadha. Namni tokko baradhee hoogganaa madha jedhee dhufee kana fuudhi as kaayii namoota 5 fidee asitti dabalii kalarii isaa fuudhi akkas godhee jedhee si jeeqaa jechuudha. Karaa kana viizit Oromiyaa hojii yeroo hojjedhu waan akkasiin jiru ogummaa keetu ilaalama. Yaa atis akka diizaayinariitti immoo diizaayin biraand gaayidlaayinii dhaabbatichaa eegdeet hojjetta. Biraand gaayidlaayinii dhaabbatichaa irra hin darbin malee hojii kee keessa galee namni si jeequ hin jiru sun gaariidha. Dhaabbileen gaggaariin jijjiiru turan baankii daldala Itoophiyaaf ji'oota muraasaaf hojjedheera. Dhaabbilee baay'eefdha charchootii gurguddoon jiru biyya kana keessa baay'ee piroofeeshinaalii si hubatanii hojii keessatti dhiisanii kan hin gorsuu hin jiru amma teeknooloojii irratti ammaallee jechuudha. Hojii kee keessa galanii sin jeeqan piroofeeshinaalii hojii kee hojjettaa wanta barbaachisutti dhiyeessitaa ilaalanii siinsi amansiisee taanaan ogummaa keedhaan itti deemii siin jedhu. Jiru miidiyaaleen illee jechuudha kan keessan irraa kaasee isin wajjinis gatiin hojjedhuu fi baay'ee wal hubanna hin beekta. Kana jira. Faallaa kana ammoo gaan dadhabsiisaan baay'een jira booddeetti deebina jedhee. Yaa fakkeenyaaf olitti teeknooloojiin dhaabbata guddaa amma hawaasa keessatti illee dhaggeettii qabu dhaabbata namni keessatti dhaabbileewwan hedduun filannoo isaanii godhachaa jiran akka alaarraa odeeffadhetti. Kanumaan wal qabatee mee dhaabbata oliif teeknooloojii erga hundeessitee hagamii yeroo hundeessitee kana keessatti hoo haalli milkaa'umsa isaa maal fakkaata bu'aalee akkamii hoo buusee jira akka dhaabbataatitti. Dhaabbata olii teeknooloojiis waggaa muraasadha. Hundeeffamuu jechuun paartii lamadha beekta dargaggeessa taate eeyyaman baastu dura maqaa kireet godhatta inerjiin jira qarshiin immoo hin jiru. Firiilaansarii taate hojjetta jechuudha. Eeyyaman qabdu firiilaansarii taate hojjetta. Maqaa qabda gara hundeeffamaa yoo dhufe waggaa dheeraadha. Eeyyamatti fudhadhee eeyyama seera qabeessaan eeyyama daldalaa 4 qabna amma. Sooftiweer deevelopmentiidhaan qabna neetwork diizaayin and implementeeshinii waan garaagaraa daataa seenterii waan baay'eedhaan eeyyama tokko lammaffaa jechuudha. Kan biraa diizaayinii fi maxxansa kun jira inni kaanis jira afuraffaani. Maal jechuufin kana sii kaase kuni erga seera qabeessaan hundeeffame dhaabbati keenya waggaa 3 darbeera. Isa duraa kaasee garuu waggaa dheeraaf jechuun almost gara waggaa 10 akkas hojii marra jirra. Piroofeeshinii qabnuuni tiimiis dhaabbanne tajaajila garaagaraa namootaaf dhaabbilee garaagaraaf dhiyeessaa turre jechuudha. Qophaa koo baay'inaan qophaa koon hojjedhan ture dhaabbata yeroo hundeessitu hin beekta. Bajetii maal gatiin jirreef qophaa makee hoogganaa taataa qophaa makee hojjetaa taataa waan garaagaraa taatee hojjetta. Kanaaf qophaa koo dhaabbilee garaagaraa almost namni baay'ee amanuu dhiisuu danda'a kana yeroo dhaga'u garuu weebsaayitii koo irra galee ilaaluu danda'a amma ta'e weebsaayitii baay'ee almost gara 50 akkasin ta'a kan hojjedhe jechuudha. Dhaabbata garaagaraaf looyerooti jiru looyeroota gurguddaa abukaatoo kan jennu jechuudha. Biyya kanatti baay'ee beekamu isaaniif nama baay'eef hojjedhee import kaampaanii import ekspoortii kan hojjetan baay'inaan charchoota baay'eedha. Dhaabbilee garaagaraaf hin hojjedhe. Amma yaa namootas kan hin qaxaree dhaabbataadhaanis akka mana ofii koos firiilaansarii ta'ee hojjetaa tures immoo fageenyarraas dhiyoorraas riimootli immoo tiimii kootti dabalatanii kan hojjetanis jiru jechuudha. Kanaan yaa tajaajila garaagaraa diizaayinii irratti sooftiweer deevelopmentii weeb diizaayinii moobaayil aappii CCTV
security kaameraa kana gattamu neetworkii internet kaaffee xinnoo irraa kaasee amma dhaabbata guddaatti diriirsu waan baay'ee hojjennee irraa jechuudha. Hayyee kabajamtoota hordoftoota JMN kun qophii waarii JMN har'a egaa dhimma teekinooloojiitiin wal qabatee abbaa olii teekinooloojii dhaabbata kana jalqabarraa kaasee haga ammaatitti tajaajila hedduudha kan inni hawaasaaf kennaa ture kennaallee jiru isaa wal qabatee addunyaan teekinooloojii keessatti biyyi keenya maal fakkaatti kan jedhu turtii gabaabduu abbaa dhaabbata olii teekinooloojii Dararaa Tasfee waliin gochaati kan jirru qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Mee dararaa addunyaa teekinooloojii kana keessatti olii teekinooloojiidhaan nu dabalatee dhaabbata JMN dabalatee biraandii isaa guutuu fudhattee dhaabbata kana waliin yoo xiqqaate dhaabbata JMN waliin hoggaa tokkoo fi baatii muraasaa ol waliin turtii gooteeti kanatti jirtu. Kana keessatti asumaan ragaa bahuu ka barbaadu hojiin kan kee namni dhaggeeffattoonni kennallee irraa baratu jedhee kan yaadu amanamummaan aantummaa fi qulqullinni hojii keetii akka dhuunfatti kan inni ajaa'ibsiifadhudha turtii waliin goonee keessatti kanumaan wal qabatee namoonni biroos filannoo akkasii godhatan dhaabbata olii teekinooloojii jechuudha. Si jechuun dhaabbata olii teekinooloojiiti. Dhaabbata kana filannoo akka godhatan abdii irraa qaba. Kanumaan wal qabatee mee akka waliigalaatti yeroo gara biyya keenyatti deebinu biyyi keenya Itoophiyaan akka biyyoota guddatanii tokkootitti yookiin biyyoota saffisaan guddachaa jirtu tokkootitti gam teekinooloojiitiin maal fakkaatti? Keessattuu humna ogeeyyii teekinooloojii qabdu fayyadamaa jirti. Yoo fayyadamaa jiraatti qixa kamiin fayyadamaa jirti? Yoo fayyadamaa hin jiraanne hoo? Ogeeyyiiwwan akka keessanii kana biyyi tun fayyadamuu maaliif dadhabde? Mee kanarraa muuxannoo qabdurraa waan muraasa nu kaase. Gaaffii cimaadha. Fayyadamaa jirti kan jedhu to be honest ogeessi sadarkaa garaagaraa jira. Jechuun ogummaan teekinooloojii irrattis maal irrattis yoo ta'e sadarkaan jira. Sadarkaan xixiqqaa jira, giddu galeessi jira, gurguddaan jira. Warruma gurguddaayyuu seeraan fayyadamaa jira. Jijjiiruu amma ijoolleen baay'ee dandeettii gurguddaa qaban ogummaa garaagaraa irratti artificial intelligenceedhaan maaliin jechuudha. Garuu biyyi itti fayyadamaa jiru. Humna kana seeraan walitti qabee seeraan amma yoo malaalte illee yeroo baay'ee biyya hiyyeessaa jirra hin beekta. Ofii kee waggaa dheeraa tattaafattee maal jettee kaapitaala mataa kee yoo horanne kallattiidhaan biizinasii dhuunfaa keettis hojii biyyaafis ofii keefis bu'aa buusutti seenuu hin dandeessu hin beekta. Kanaafiyyuu rakkoon kanaa immoo kan ittiin furamuu danda'u mootummaan karaa garaagaraa liqii yootu mijeessee ijoollee kanaaf deebisee biyyumaaf bu'aan isaanii sii gale asittuu kaampaanii guddaa dhaabbatanii alaatii deemee ogeessa fiduurra asumaatii humna guddaa kana hojiitti galaniiti asuma piroodaaktii isaanii biyyaaf dhiyeessu jechuudha. Iccitiin biyyaas deegama waan baay'ee baasiin biyya alaatti deemullee hin jiru jechuudha. Gara sana rakkoo guddaa jira sirriitti fayyadamaa hin jiru jechuudha. Tokko dhaabbata mataa isaanii akka dhaabbatan akkas asitti dhaabbata guddaa ta'anii biyyichas tajaajilanii waan garaagaraadhaan tumsuutu ture sun ta'aan jiru. Sababa kanaatti ijoolleen dandeettii garaagaraa dandeettii gurguddaa qabanii waanuma sasalphaa hojjetaniiti mindaadhaan bulaa jiru jechuudha. Yeroo sana maal ta'a deema dandeettii isaan qaban keessatti du'aa abdii kutachaa waanuma irratti biddeen nyaatan qofa hojjeta yeroon isaanii darbaa jechuudha. Kanaafiyyuu kun immoo miidhaan isaa deebi'ee biyyuma irratti dhuunfaadhaan namooti sun hin miidhamu garuu yookaan karaan biraa fiildis jiranii biizinasii kan biraa keessa seenanii namni teekinooloojiidhaan waan guddaa fiduu danda'u ture. Saawwa horsiisee maal jedhee jiraachuu danda'a. Konkolaataa mana bitachuu danda'a. Isaafis bakka ga'uu qabu ture ga'uu hin dandeenye iddoo guddaa gahaa ture. Biyyaafis immoo bu'aa ispeesifikaalii waan barateen silaa waan guddaa buusuu danda'u ture hin buusuu jechuudha. Kanarratti itti yaadamuu qaban jedha. Mee gama teekinooloojiitiin immoo biyyi teenya qixa barbaaddu gama teekinooloojiitiin saffisni ishii amma irra jirtu kun gahaadha jettee yaadda. Kanaafuu yoo gahaa hin taane immoo maal ta'uu qaba? Maal akeektaate akka ogeessa tokkootitti biyya kanaaf gama teekinooloojiitiin? Saffisa isaa
jechuun gam tokko yeroo ilaaltu baay'ee fooyya'eera. Dhugaa dubbachuuf waggoota erga jijjiiramaa booddee waan teeknooloojii biyya kana keessatti appilaayi ta'e baay'eedha. Amma diijitaal baankingii kana argite teeleebirrii irraa kaasee waan baay'ee jijjiirama guddaadha kun. Duraan asii baatee baankii adeemtaa onlaayinii waa kaffaluu hin dandeessu baay'ee limiteeshinii baay'ee fokkisaa ture kun addunyaa keessaa nu baasee ture. Sana appilaayi gochuudhaan maal dhugaa dubbachuuf teeknooloojiin baay'ee hamma dhaabatee ture wajjin gaafa laaltu waggaa dheeraaf amma waggaa 27 darbee qaxxalee dhaabatee ture addunyaa keessaa baanee ture. Yeroo jijjiiramaas garuu baay'ee saffise. Deebi'ee immoo oddootti qeeqxu immoo qabda. Saffisuun isaa gam tokkoon duwwaadha. Akka sila dubbanne fa'aa humna jiru kana, humna barate kana, humna dandeettii qabu. Yeroo baay'ee nan kaasa waa'ee kana barateef duwwaa miti. Namni tokko amma kutaa tokko keessa taa'ee teeknooloojii waliin baratee giraajuweet godhee ba'a. Inni kaan diiteel beeka. Biizinasiitti jijjiiruu danda'a. Waan barate sana hojii qabatamaatti hojjechuu danda'a. Inni kaan immoo baay'inaan hin danda'u. Kanaafuu warra sirriitti danda'u kanan siin jedha. Warra hojii sirriitti waan qabatamaatti hojjechuu danda'u kanarratti silaa investi gochuutu irra ture mootummaan. Silaa dachaa amma hojjetamaa jiru immoo deemama ture jechuudha. Kanaafiyyuu amma deemamuu danda'u iyyuu hin deemne. Jijjiiramni garuu jijjiirama guddaa jira to be honest. Isa duraa wajjin gaafa kompeer goone ilaallu baay'ee ariifateera teeknooloojii waan garaagaraa irratti hojiirra ooleera jechuudha. Sanaa ol iyyuu dachaa baay'ee deemuu dandeenya kan jedhuun immoo sirriitti irratti hojjetamuu qaba jedheen dubbadha waa'ee kana. Ulfaadhu mee gara dhumaatti irratti keessattuu dhaloonni yookiin jenereeshinii isa afaan jaraatiin jennu kun dhaloonni lafaa ol dhufan kun keessattuu walitti hidhamiinsi isaanii barnoota sadarkaa zeeroo kilaasii jennee nuti yaabnu yookiin keejii jennee yaabnu kanarraa yeroo ol dhufan sammuun isaanii teeknooloojiidhaan wal hidhachaati kan dhufu. Keessattuu dhaloonni lafa ol dhufaa jiru kun dhaloota amma jiru yookiin dhaloota amma leevalii umurii barnoota xumuree gara hojiititti umuriin ilma namaa tun iddoo afuritti qoodamtee beektaa? Umuriin afaan qoqqoodamiinsa kana keessaa umuriin barnoota dabarsan haga umurii 25tti jedhama. San booda waan barate sana hojiitti hiikaa jedhama. Umuriiwwan barnoota bira darbanii gara hojiitti hiikuutirra jiran kana gadi dhaloonni jiran kun dhaloota hojiidhaaf barnoota xumuranii gara umurii hojiitti hiikuutirra jiran kana caala dhaloota saffisaa fi dhaloota teeknooloojiidhaan wal hidhate kan uumamaatii jiru. Dhaloonni kun immoo gara fuulduraatitti galtee guddaa ta'a jenneeti kan yaadnu. Mee akka waliigalaatitti umurii daa'imummaatiin dhaloonni lafaa ol dhufu kun teeknooloojii fayyadamaa dhufuun isaa kun keessattuu sammuu dhaloota lafaa ol dhufaa kanarratti akka ogeessa tokkootitti dhiibbaa qabamu faayidaa qabaata jettee yaaddaati. Hin jajjabeeffama wanti kun. Ariitiin dhaloota amma gara teeknooloojiitti madaquu maal kuni karaa tokko yeroo ilaalamu waan jajjabeeffamudha. Baay'ee saffisa nu caalu. Anumti mucaa koo reefu waggaa 5 gaafan ilaalu ofii koo baay'een taajjaba jechuudha. Baay'ee saffisa qabu. Amma sana immoo yoo seeraan kontirool hin godhamu ta'e miidhaa qaba jechuudha. Sana yeroon kaasu barumsa dhabuu keenyan qeeqa beekta jechuudha. Hawaasni keenya hin barate inni jedhamu amma dhiifama naa godhe waan biraa kaasuu danda'a kuni. Barumsi maal jedhu gaaffii amma gaaffinatti ta'a. Barumsi biyya keenya amma haa tabaluu eenyudha? Bishaanni dheeraan lagi dheeraan biyya eessaa eenyudha? Kana barumsa godheen fudhan. Barumsa jechuun waan faayidaa qabu. An barumsa haati abaluu, haati goota abaluu eeyyudha maqaan ishee Shaakaa Zuuluun eessatti dhalatee maal jedhu kanarra barumsadha jedhee kanan fudhani hojii mukaa tokko barcuma tokko kan hojjetee baasu amma farniicharii tuffatamuu danda'a. Inni tokko immoo digirii baate jedhamee waan amantaan isa maddadee jajamuu danda'a. Angaruu waan barcuma namni irra taa'u qabatamaadhaan hojjete sanan jajan barumsa qaba kan hin jedhee wanti jedhu baay'ina digirii otoo hin taane sanan ilaalaa jechuudha. Kana maaliin sii kaaseef maanne namooti baratan PhD qabu, maastersii qabu, qorataadha, peepparii ammanaa barreessee maal godhee artikilee akkasii barreessee jedhamee jajamu
daa'imman isaa to'achuu hin danda'u mana keessatti. To'achuu jechuun teeknooloojii amma ijoollee keetti taabileetii bittee yeroo laattu, moobaayilii bittee yeroo laattu, paarentaal kontiroolii wanta jedhamu jira. Paarentaal kontirooliidhaan iddoo garaagaraa irratti cufuu dandeessaa jechuudha. Taabileetii bittee daa'ima keetti laattee otuu mucaan sun fayyadamuun jalqabeen seentee weebsaayitoota inni ilaaluu hin qabne irratti cufuu dandeessa. Qabiyyee waan garaagaraa wanta umurii daa'ima sanaa ol ta'e waan mul'isu irratti cuccufteeti ergasiitti laattaa jechuudha. Daa'imni sun waan gaggadheef waan umurii isaan wajjin waan hin madaalleef expose hin ta'u jechuudha. Dabalata Wi-Fi raawutarii mana kee seenullee Wi-Fi raawutarii kee konfiigar gochuu dandeessa weebsaayitoota ijoolleen mana kee keessaa ilaalaniif hin ilaalle jechuudha. Sana kun amma beezikiidha jechuun dirqama neetwoorkii injinariin tokko dhufee waan si gargaaruu qabu. Dhuunfaa keedhaa waan itti sirreeffachuu dandeessu ture. Kanaan nu caalu amma biyyooti guddatan. Biyya keenyatti garuu baratee jedhamee PhD baatee daa'imman isaa moobaayilii baattee taabileetii baattee waan hin taane ilaalaa oolti. Kana sirreessuu dandeenyaan gaariidha. Maaliif ijoolleen sun achirraa barumsa argatu saffisaan ganaa si eeganii waan gaaffii si gaafatan achirraa Google godhanii deebii argatu jechuudha. Kanaafiyyuu karaa lama laalta. Paartiin gaariin isaa barumsa argatu. Baay'ee of itti jajjabaatu maal jedhu amma dhuunfaa kootti daa'ima kootti yeroon itti kompiitaratti kennu qaba. Sa'aatii dheeraa irra turraan garuu daa'imummaa iskiriiniin sun joonjessaa barumsa isaanii irraatii xinnoo suusiitti ta'uu danda'a. Saayid effeektii gaggadhee qaba. Afaanillee dafanii akka hin hiikkanne gochuu danda'a daa'imman. Paartiin gaariin isaa garuu soofteeroonni jiru amma fakkeenyaaf. Kan koodiingii fa'aa ittiin shaakalan piroogiraamingii fa'aa iskiraach fa'aa kan jedhamu. Amma mucaan koo koodiingii beeka jechuu otoo hin taane amma xinnoo wanta ta'e objektii wayii kubbaa maal achirraa diraag godhee olii gad bubbutee irratti diroo godhee olii gad sochoosee ittiin taphatee konseptii gara barumsaatti gara koodiingiitti harkisullee amma daa'ima ta'ee itti shaakalaa jira. Waan ragaa qabatamaadhaan ofii koo ilaalee jechuudha. YouTube irra seeneetti viidiyoo banatee ABC maal lakkoofsa hin shaakalaa jechuudha. Kun gaariidha. Garuu sana darbee amma maatii baay'ee irratti kan ilaalu daa'imni kutaa 8 gadi tiiktaakii irra teessee waan namoonni gurguddaa umurii isaanii wajjin waan hin madaalle hojjetan teessee ilaalti taanaan weebsaayitiin sun paarentaal kontiroolii divaayisiin sun meeshaa isaan baatan paarentaal kontirooliin konfiigar hin godhamne ta'ee darbanii wanta poornoogiraafik saayitii waan garaagaraa ilaalu taanaan gumbadiisadha. Kanaafiyyuu akka itti qabanneedha jechuudha. Hayyee dhumarratti yeroo keenya faana deemuuf jecha ni gaggabaabsina. Keessattuu sooftiweeriiwwan diivilooppii ta'an yookiin siistamoonni nuti teeknooloojii kana ittiin fayyadamnu akkaataan itti uumaman yeroo baay'ee biyya kana keessatti kan uumamu caala kan uumametti dhimma bahuutu baay'ata. Saffisaan sooftiweerii mataa biyyi tun sooftiweerii mataa ishii diivilooppimenti gochaa deemu yookiin uummachaa deemuun biyya kanaaf galtee guddaadha jedheetiin yaada. Kanaan wal qabatee mee akka ogeessatitti biyyi keenya sadarkaa sanaatitti deemuudhaaf saffisni ishii maal fakkaata? Hanqinoonni jiran hoo maalinni? Maal immoo akeekta gara fuulduraatitti sooftiweerota mataa ishii diivilooppii gochuun wantoota akka biyyaatitti ishee barbaachisan appilikeeshinoota adda addaa kan biraa koppii gochuudhaan itti fayyadamuu caala kanafii uummatanii of danda'anii deemuudhaaf akka ogeessatitti maal gorsita? Sooftiweerii kan biyyatti misoome biyya ofiitti deevilooppitee fayyadamuu yaada jedhu isa kaaste irratti dhugaadha baay'ee barbaachisaadhas dirqamadhas baay'inaan dhuguma akkatti jettee wayi kastamaayis godhama wayi akkuma dhufetti alaatii kan bitame itti fayyadamama jechuudha. Kun immoo gam tokko tokkoon kan dirqamsiisu jira. Fakkeenyaaf warra akka Oracle fa'aa jedhaman sooftiweerii gurguddaa addunyaa kanaadha. Numiti biyyootumti guddatan illee dirqama isatti dhimma bahu jechuudha. Iskeelii sanaan biyyi keenya siistamama sana gahu deeviloop gochuuf humni isaas humni barates amma kanatti wanti hin jedhu tokkoffaa dadhabbiidhas istaandaardii matee wanti sooftiweeronni dirqama alatti hojjetaman dirqama fayyadamnu jiru.
Garuu sooftiweerota baay'ee kastamii kan biyyatti hojjetaman fayyadamuurra sooftiweerotuma alaatii dhufan yookaan kallattiimaan bitaman yookaan xinnoo tokko modify godhame sana fayyadamuun dhugumaan baay'ata. Garuu dhugaa dubbachuuf odeeffannoo sirriitti hin qabnuuf iyyuudha malee insaan illee dhaabbanni biyya keenya jiru kan mootummaa jechuudha. Waa'ee nageenya bu'uuraalee teeknooloojii biyya kanaa to'atu misoomsa hin beekta jedhee yaada. Dabalata dhaabbileen dhuunfaa baay'ee jiru. Fakkeenyaaf baankotaaf moobaayil appilikeeshinii kan moobaayil baankingii kana deeveloop kan godhan biyya alaa miti baay'inaan biyyuma keessadha. Kun immoo faayinaansii wajjin waan wal qabate sooftiweerii akkasii misoomsu jechuun humna guddaadha dhugaa dubbachuuf. Jijjiirraa hin baane hamma bahuu qabu hin baaneedha malee jira. Kanaafiyyuu kanatti jette silaaf deebii bifa lamaan illaadha asii galee. Sooftiweeroti gurguddaa akka Oracle faasiin jedhe sun dirqamadha istaandaardii addunyaadha baay'ee guddaadha. Isatti hin buunu. Sooftiweerota giddu galeessa biyyaaf hojjetamuu qaban garuu dhuguma akka jette dirqama baay'inaan alaatii kan bitamu fa'aa jijjiira wanta akka ERP fa'aa maal garuu utuu biyya keessatti misoome waan baay'ee hir'isa baasii hir'isa customize gochuuf maal yeroo yerootti fiichariitti dabaluu fi flexible ta'a jechuudha easily customizable ta'a dhuguma utuu biyyatti misoome gaariidha. Ammas kan ta'aa jijjiiru jira ijoolleen baay'ee ciccimoon jiru biyya kana piroojeektii gurguddaa nuun hin argine sirriitti odeeffannoo irratti hin qaqqabne baay'eetu hojjetamaa jira. Sun haala sanaan utuu deemee dhuguma rikoomand waan godhamudha jechuudha. Hayyee dhumarratti mee akka dhaamsatittis akka waliigalaatitti keessattuu dhaloota gama teekinooloojii keessattuu shaakala teekinooloojii gochaa jiran irratti akka gorsaatitti tokko teekinooloojii gama addunyaa teekinooloojiitti gaafa dhuftu akkuma ati kaastee bu'aa bahii fi dadhabbii obsa hedduudha kan inni gaafatu lammeessoo waa shaakaluudha barbaada keessattuu ijoolleen addunyaa teekinooloojiitti makamaa jiran kun akkuma ati daa'imummaa keetirraa karoorri fi kallattiin itti galli kan kee teekinooloojii akka ta'uuf hawwaa turte taatee argamte dhaloonni sun abjuu isaa gama saniin dhugoomsuudhaaf hojjechaa jiru keessattuu gama addunyaa teekinooloojii kanatti dhufaa jiru wanti akka gorsaatti laattuuf yoo jiraate keessattuu akka waliigalaatitti immoo akka biyyaatitti biyyi teenya teekinooloojiidhaan gama dorgommii addunyaa teekinooloojii keessa jirtutti sadarkaa teekinooloojiitiin dorgomuu akka qabaatuuf akka waliigalaatitti akka dhaamsattis akka gorsaattis wanti kaastu yoo jiraate. Akka waliigalaatti qaama kamiif jechuun dhalootaaf moo qaama kamiif? Akka biyyaatittis gabaabsituuf akka biyyaatittis akka dhaloota jenereeshinii yookiin dhaloota lafaa ol dhufaa jiru kana addunyaa teekinooloojiitti makamuudhaaf deemaa jiru kana. Jalqabarraati dhaloota dhufaa jiru kanaaf kan jette callisanii namatti murteessootu hin taane dhugaa dubbachuuf jijjiirama guddaatu jira gati ta'eef amma teekinooloojiin baay'ee mana nama hundaa jira. Manni baay'een hiyyeessi hin jiru jechuuf utuu hin taane manni baay'een amma waayifaayi qaba. Manatti gashatee spiidii isaa wal caccaala malee inni kan meeshaa moobaayil raawutarii baatamtee deemtuun fayyadamu jira kan gamadaan mana seenee fayyadamu jira. Manni intarneetii qabu baay'eedha jechuudha manni jireenyaa. Kanaafiyyuu kun immoo maal ibsaa intarneetii irraati silaa waan baay'ee barachuu qaba ture dhalootichi jechuudha. Amma garuu harka caalu maallaa namoonni baay'ee fakkeenya kan isaanitti ta'anii sooshaal miidiyaa irra taa'ee wal arrabsuu achirraa kontantii wantoota barumsa hin taane achirratti calaqqisiisanii faallaa immoo wanti inkareej godhamus isadha amma biyya kana yoo laalteettate namoota waan nama qaaneessu achirratti hojjetanii dhaabbileen gurguddaallee keessummaa godhanii waamaniiti influencerii jedhanii biyyillee qaamni mootummaallee waameeti isaaniin akka fakkeenyaatti keessummaa kabajaa godhee waamee yeroo wanti jedhu nama qaaneessa beekta. Sana qaama lamaaf qeeqa dhiyeessita. Ijoolleedhaan jara laaluurra ayinoo yuutuubii irratti waan hin taane tiiktaakii irratti hojjette galii argachuu dandeessa. Galiin sun garuu tokko beekumsa kee hin dabalu amma kanattis oddoo guddaan sin ga'u. Sana laaltee baduurra intarneetii argatte sanarra yuutuubii irra teessee seeraan koorsii garaagaraa yoo baratte galii beekumsa sii ta'u beekumsa kee ittiin gurgurattu
dabalataa jechuudha. Sana sanan dhaama dhalootaaf waan salphaa jechuudha waan humnaa oliin dhaama. Maaliif intarneetiin harkarra jira harkarratu jiru waan hin taane ilaaluurra barumsaa ilaaluudha. Gara qaama mootummaa fi dhaabbilee dhuunfaa kanatti immoo gaafa deebi'u isuma nama kaasee ture namoota silaa teeknooloojii irra jiran namoota gurguddaa nu gararraa jiran baay'ee riisarcheroota teeknooloojii irratti piroojektii gurguddaa hojjetan biyya kana keessatti dhamaanii zeeroo irraa ka'anii amma miiliyoona dhibbaan biileenaan piroojektii garaagaraa hojjetaa jirantu jiru teeknooloojii irratti. Jara sana affeeree jara kanarraa waa baradhaa jechuudha yeroo hundaa namoota waan amantiidhaan siyaasaan wanta sekshuaalii wanti ta'e gadi yaasanii achirratti waan hin taane mul'isaa oolanii akka keessummaa kabajaatti waame sanarraati wanti jechuudha gara teeknooloojiittis maal namoota jiran otoo affeeree dhaloota jajjabeessee onnachiisee jechuun barbaada. Daree yeroo keetirraa fudhattee keessummaa keenya torbee kanaa waan taateef ulfaadhu kabajamee siin jenna. Ulfaadhaa isinis waan naaf hirtaniif. Hayyee kabajamtoota hordoftoota JMN kun qophii waarii JMN qophii waarii JMN har'a dhimma teeknooloojii irratti xiyyeeffate abbaa dhaabbata Oliik teeknooloojii Obbo Daraaraa Tasfee waliin turtii taasisne egaa filannoo keessan Oliik teeknooloojii godhadhaa gamanumaan isiniin jecha qophicha har'aa asumarratti kan goolamnu ta'a. Qophicha qopheessuun isin waliin turtii kan godhe ani Rabbi Raaleen Jasaati. Ogeessi kaameraatiif teeknishaallii Daawit Tashoomaan waliin ture. Torbee gaarii haga walitti deebinutti nagaatti isiniin jenna. Ulfaadhu daree.